jirtu wayii haala saniin ijoolleen Arsii yookaan Mariyaamiin isiin bira jirtu akkas goote wayiitti fudhatanii kutaaf kutaa walitti jiraa jiran siilee uummanni. I believe my confidence. Maaliif kan dubbadhaa an addunyaa tanarratti social media kanarra ni beekta. Famesummaan kiyya identity qaba logo qaba. Nama dhugaa dubbatu wanni sodaadhutu kan jiru rabbiin na jiraachisa. Dalagata mataa kiyya dalagadda kuma kayyaatti. Kanaafuu namni tokko gizee gargaaramu gosummaa ollaa kana osoo hin taane haalata keessa jiru san namni qalbiin nama walirra walii rifatti ati qalbii namummaatiin isii tana gargaarte tuni wasakhamuu qabdu ajuunfamuu qabdu kabajamuu qabdi ammoo achumaanu Dr. Mariyamaan illee mana sittillee seenatti himeetiin jira tiyaasayeetiin jira galgala kana baay'ee agalatoomtu fedhii isiitiin jechuudha waa hunda godhuufin isii maallaqa san fudhattee zaaki dalasirraa fudhattee firii gootee akka dalagattu hayyamuun isiitu waan guddaa hin beekan malee bari isiin maallaqa itti baastee biyya tana deebisuu mirga qabdi. Biyya tanatti eega deebisee booda haaree piroosesa dalageeti maallaqni zaakiin erga kun haareetti piroosesa dalageeti fixee maallaqni sun dhumee achi deebitee jechuudha nama daamii sanuu. Sigaltee akkasii jira san hundaa'u osoo beektu Dr. Mariyamaan lakkii nama Oromootii nama Islaamaatii nama Keenyaa wanuma fedhayyuu haa ta'u bakka isiin feetu haa dalagattu firiidama kanneteef jechuudha. Micayyoos gaafattee lakkii baqqaan yoo ati firiidama naayyamte deemeen dalagaddaa birrii namni bakka si buusu jiraannaan jaanii birriin ergamee bakka bu'ee fi isiin hayyamuun sun hedduu dinqisiifadhaan beekta. Isin hundaa'u galatoomaadha. Arafaatilleen nama jabaadha. Nama obsa qabu. Biyya Somaalee san keessatti akkasitti cinqee hamtu jira. Ni hin beekaani. Walumaan ilaalla rabbi khayrii haa godhuu fi kan barbaadu kanuma amma ka barbaadu barmuudha. Isinillee dhaamoonni obboleeyyan keetii ilaalamaa Arafaatiif hin dhaamsa qaba. Tanuma raameen bu'aa. Arafaat atilleen inni dhageessanis warra yaada Arafaat deeggartanis warri gartee yaada adda addaa qabdan dhageeffadha. Arafaatis akkasuma gartee Dr. Mariyamaan obboleettii teeti akkasuma Fatishaanis jaalala obbolummaa walitti jaalala malee obbolummaa malee jaalala gartee hariiroo gartee wal fuudhu walitti hin qabnu jechuun jira. Inni kunis obboleessa keeti. Harargeenis obboleeyyan keeti uummanni Arsiitis obboleeyyan keeti ammallee fuula durallee wajji jiraachuu dandeessaa hin beekamu isaan hunda ijaa bitaa mirgaa laali sababa seetaanii jiran isaan hundinuu kuni firii si godhu irratti birrii sirraa cufu irratti kun haala si mijeessee waan si godhee biyya Dubaay si geessu irratti waa hedduudha si gargaara waan ta'eef ati gam tokkoon goriin osoo jiruu ta'etti ofaduu dalagadhu tanumaan dhaamaa fi galatooma. Ai galatooma exactly galatooma bro. Senza suonare aiuto. Senza suonare. Bullela la natakayyamti lata bullela la nananarata jakinemu jakinere sirwan dalam nabari ya wanja def ka baat Allah wanja def ka darbe lalla na wani wannan darbe lalla hawi والبوتي برقم التساوي أبشر خلوني ثلاثة كيسان ما أرتاتي ilmu ma kan rekam ilmu nama kerja ya bi wallahi lazim malif bekta yoro akana sifat daluana yo kasimi do wa yesu bellesu daran rabbi rargatta sigale ilmu nama kan khairi rargatta waan gaarii irraa argatta hin argattu miira ati gaafa ilma namaatiif yoo waa gootu waa wayii irraa argadha jettee yaadde ati gargaaraa dhugaa osoo hin taane gargaaraa faayidaati san 100% beekuudha qabdu jirraa kashtiitiyya ilma namaa tokko bira gaafa dhaabattu kelee akkana godhee fi boru akkana naa godha gaafa hajjettu ta'e ati kana irra barbaaddaa jecha malee gargaarsa onnee irraa san kan rabbiif jettee gargaartee miti. Inni rabbiif jettee gargaartu immoo beela'aa tokko namni beela baase rabbi isa beela baase
Rakkataatu koo yeroo koo baaste rabbi sababa isa rakkoo si baasa. Namaaf jettee yoo na argaaf jettee sattuma qabalee tanaan argitee amma hoo hanga kaameraan si argu hoo as kennu. Kana rabbiin jibbaa of. Amma akkas jiranii bara akkas akkasii. Wallaahi rabbi waan akkasii irraa isin haa fageessu sabani. Kabaadhaati amma ka akkasiiti. Dhageesse nama ginoo kaameraa meeqa biqabe. Bilee. Ingennaa raawwan hoo. Mai amma nama nagaan dalagu. Basura nama. Kana jecha nama maaliif beekani? Rakkata meeqan jira amma 100,000. Obboleettii rakkattuu meeqa kayyoona waan ganama nyaatte galgala ittiin deebine waan ganama nyaatte galgala ittiin deebine kan geenyaa yookaan borumaan nyaadhaa jettee waa'ee boru nyaattu san yaaddu meeqa osoo jirtu mucayyoo adabattee dalagattu kuufni akkas godhu naqabeera turre. Shakkille. Ifama ni dorgi nadabe. Maali sinin jechuu barbaade beektanii sa'a kana osoo gargaaramaa meeqa jiru 1,400 jechaan birri miskiina meeqa nyaachisu birri rakkataa meeqa nyaachisu wallaahi haadholeen keenya biyyatti kan ganama nyaatanii galgala ittiin deebine meeqa kamtu jira gwaada keessa seentanii osoo barbaadanii kan ganama nyaatanii galgala ittiin deebine meeqatu jira kana jechaan maaliif jedhe beektanii na argaa yeroo ammaa miidiyaaf jiraachuu na argaaf jiraachuu meeqa kam kan gargaarsa barbaadu biyyatti meeqa kamtu rakkachaa jira meeqa kamtu hospitaala jira kan kiniinaan bitatu gadhabe meeqa kamtu jira mucayyoo dalagaa irra jirtu mucayyoo adabattee dalagaa jirtu gargaarsa miiliyoonaan yookaan 1,400 gargaaranii fonkolsanii kutaa walitti diranii argatan min waaqaallo maal si fayyada min maayidagma dhugaa walii himuu wayyaa Harargee keessa beelaa meeqa jira Harargee keessa rakkataa meeqa jira kutaa biraa keessa rakkataa meeqa jira kan gargaarsa barbaadu isa sammaaf hubachuun barbaachisuudha har'a tan dalagataa jirtu tan yookaan quuftee har'a asii waan biraa haasoftu boru asii waan biraa haasoftu mallaqaan itti gannagan waaqa jedhamu santi mirraddaa sawaalda ilmi namaa meeqatu jira ka gargaaramu biyya keessa haadholeen kee meeqatu dheebbotaa jira meeqatu beela'aa jira 1,400 haadha gannattee nama dalagataa jiru kutaa waliin naqqaluuf bakka inni jiru naqqaltee baasuu deemtu yookaan badiinsa akka waan diinni irra raawwatee gochuu deemtu meeqa kamtu jira haawwaleen kan rakkatanii